السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السمار كفوني كبجم تطافي جالة تمتوتا إلمان ورموكا كالي دي الدنيا ركرتن كبجا في جالة نتي وكم سنجرتن كتنبرها كابو سنين دكا راس ودي فنو غرغراتي ولي كديني جرا أني ودي فنو كان كان سنبرانغا هو كوبي سان كوبي چا أمين أولي هنگا دوما كوبي كياتي غمانومان تركي غاري godina horro gudur wallagatti lolli woboo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuun ibsame. haleellaa torbaan kana humnoonni fi hinxaaliyyaa mara godina horro gudur wallaggaa aanaa abee dongorotti raawwataniin hanga har'aatti reeffi namoota 10 argame. lola hidhattoonni Palestiin yookiin Hamas Israa'el irratti gaggeessaa jiraniin Israa'eloonni gara nama 900 kan ajjeefaman. amma gara oduu bal'inaatti ceenaa godina horro guduruu wallaggaatti lolli woboo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuun ibsame. akka jiraattonnii fi maddeen waraanaa jiranitti lolli guddaan keessumaa aanaa habaaboo guduruu magaalaa deeduu fi naannoo isheetti akkasumas gandoota aanaa guduruu keessatti dheengadda irraa eegalee deemaa jira jedhan. lolli garasitti gaggeeffamaa jiru meeshaalee waraanaa gurguddoon kan deeggarame akka ta'e haleellaan qilleensallee akka raawwatame odeessi achirraa qaqqabe ni mul'isa. lola kana gidduutti lubbuun namoota nagaa hedduu darbu waajjiraaleen gubatanillee jiraachuutu ibsame. bu'uura lola kanaa opereeshinii woboo balleessa jechuun mootummaan itti fufiinsa gaggeessaa jiraachuun himamee jira. lola kanaaf waraanni guddaan humni komaandoo meeshaalee bal'inaan garasitti bobbaafamu himuun maddeen achirraa addeessan ni himu. haleellaa torbaan kana humnoonni fi hinxaaliyyaa mara godina horro guduruu wallaggaa aanaa abee dongorotti raawwataniin hanga har'aatti reeffi namoota 10 argamee jira jedhan. namoonni dhabamanis jiraachuun achirraa himaa jiran. uummanni mana isaa lakkisee gara bosonaatti baqatee deeggarsa uummata bal'aa barbaadaa jira jedhan. namoonni achirraa dubbatan tokko haleellaa qindaatu nurratti raawwatame jedhee magaalaa abee dongoroo seenuun kamisa darbeef jimaata qabeenya saamuu manneen jiraattota barbadeessuun mancaasaniiru jedhan. humnoonni kun yeroo magaalaa seenan kallattii afuriin kallattii tulluu mootii, kallattii ganda kuusaa, kallattii gulantee fi obbaakiin qindeeffamanii seenuun isaanii himan. namoota ajjeefaman keessaa miseensonni maatii tokko lamaa fi sanaa ol kan ta'an jiraachuu himuun obbo Tamaskeen Baabee daa'ima isaa ganna 13 waliin ajjeefamuu himan. yeroo humnoonni kun haleellaa kana raawwatan raayyaan ittisa biyyaa ganda wiirtuu seenxaa kan magaalatti irraa kiiloomeetira 7 caalaa hin fagaannerra jiru kan jedhu jiraatan achirraa dubbisne hanga humnoonni kun guyyoota lamaa fi sanaa ol magaalaa keessa turan qabeenya saamanii barbadeessanii cal'isanii ilaalaa turan jedhan raayyaan ittisa biyyaa. miseensotni raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan naannoo amaaraa ta'an deeggartoota humnoota kanaati kan jedhan jiraataan kun miseensummaan raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan naannoo oromiyaa ta'an 4 ganda tulluu mootitti ajjeesuun uummata tukaasee awwaalee jedhan. kana malees miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan naannoo amaaraa ta'an kun miseensota raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan naannoo oromiyaa ta'ee bulaa jedhamu rukutanii lubbuun hafee yeroo ammaa hospitaala jalqabaa abee dongorootti yaalamaa jiraachuun himamee jira. kana malees miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan naannoo amaaraa ta'an kun kallattii meeshaalee raashinaa fi humnoota kana tumsaa jiru jedhan. kaleessa halkan sa'a 7tti dhukaasni jira kan jedhu jiraataan kun uummanni gara bosonaatti baqatee akkuma jirutti qe'ee gadhiisee jiraachuu himan. humnoonni kunis irra deebiin haleellaa qindaa'aa banuuf magaalaa marsaa jiru jedhame. haleellichi kaayyoonsaa uummata oromoo bakkicharraa buqqisuun lafa isaa dhuunfachuudha kan jedhan jiraatan achirraa dubbisne gocha wal fakkaatan agamsa karaamuu jaardagaa jaartee fi amurutti raawwachaa jiraachuu himan. humnoonni kun woboonurraa ittisuu jechuun mootummatti hidhichiifamuu kan himan jiraattonni bulchaa aanaa abee dongoroo tamsaasa shoonee balaa jijjiguu itti gaafatamaa paartii biltsiginnaa fi dhalataa naannoo amaaraa balaa nagaraa bulchaa magaalaa tulluu gannaa fi gamteessaa morkaa jedhaman warreen gocha kana uummata irratti raawwachiisaa jiranidha jechuun jiraattonni achirraa deddeebiin komataa jiru.
Lolaa hidhattoonni Falasxaayin Hamaas Israa'el irratti gaggeessaa jiraniin Israa'eloonni gara nama 900tti siquu madaa'uun ajjeefamuun namoonni 47 hoggaa ajjeefaman waraanni Israa'el namoonni 35,000 booji'amuun taankonnii fi konkolaataan waraanaa 17 gubatan gama Filisxeenotaatiin namni 931 kan madaawan hoggaa ta'uu namni 161 du'an hidhattoonni Falasxaayin Hamaas yeroo jalqabaatiif madaafa yookiin misaa'ila 5,000 magaalota Israa'el kan haleelan hoggaa ta'uu magaalaan muummitti biyya Israa'el Tel Aviivitti buufanni xiyyaara idil addunyaa Israa'el utubatti hojii dhaabbatee jira. Biyya Israa'el kufaatii jalaa dandamachiisuuf ministeerri Hajji alaa Masrii Ijiptii Meersaama Al-Shakuriin sadarkaa addunyaatti marii eegaleeti jira. Mootummaan Saawud Arabiyaa gara isaatiin ibsa baafteen Hamaasii fi Israa'el daddaffiin lola isaan jidduutti deemaa jiru akka dhaaban gaafatte. Mootummaan Qatar ammoo lola kana eegaluu irratti itti gaafatamni kan mootummaa Israa'el ta'uu ibsite daddaffiin lolli Hamaasii fi Israa'el gidduutti deemaa jiru akka dhaabatu gaafatte. Lammiileen Israa'el haleellaa hidhattoonni Hamaas isaan irratti gaggeessaa jiraniin miidhamuu sooshaal miidiyaa irratti himachaa jiranii waraanni Israa'el eessatti bade jechuun kan gaafataa jiran ta'uu maddeen gabaasan. Mootummaan Ameerikaa USA gama isaatiin ibsa baaftee mootummaa fi uummata Israa'el waliin dhaabbachuu ibsite haleellaa hidhattoonni Hamaas irratti raawwachaa jiran balaaleffatte. Mootummaan Iraan gama isaatiin haleellaan hidhattoonni Hamaas mootummaan Israa'el irratti gaggeessaa jiran ifittisuu waan ta'eef mootummaan Iraan gama isaatiin haleellaan hidhattoonni Hamaas mootummaa Israa'el irratti gaggeessaa jiran ifittisuu ta'uu ibsite sabni gabroome kamuu gabroonfata haleeluuf mirga kan qabu ta'uu ibsite guutuu biyya Israa'el keessatti public emergency labsamuun wal qabatee manneen barnootaas cufamanii jiru. Waraanni walitti oowwee jira. Israa'el dhiira takkaa hin argite har'a lola guyyaa sabtii Hamaas irratti banameen hedduu rifattee jirti. Israa'el irraa hanga ammaatti namni 900 ol ta'u irraa du'ee jira. Seenaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti Israa'el irraa namni lakkoofsaan gana guddaa ta'e irraa du'ee hin beeku. Kunis haleellaa qindoominaan Hamaas Gaazaa irraa raawwate isa guddaa fi haleellaa daangaa qaxxaamura Israa'el yeroo dheeraa keessatti mudate isa hamaa ta'uu ibsamee jira. Hidhattoonni dallaa sibiila ijaarsa Gaazaa fi Israa'el adda baasuu bakka hedduutti cabsan. Waggaa 50 dura Masrii fi Suuriyaa waraana hin eegamne Israa'el irratti bananii turani. Haleellaan ammaa kun waraana kana booda waggaa 50 booda kan raawwatamedha jedhan. Israa'el miidhaa isii dhaqqabe kanaaf haaluu bahuudhaaf waraana cimaa ta'e Gaazaa irratti bantee jirti. Hanga ammaatti Falastiin irra namoota 560 shahiidanii jirani. Ameerikaan Israa'el cina dhaabbachuudhaan deeggarsa loltootaa fi meeshaalee waraanaa godhaafii jirti. Ingiliz, Faransaay, Xaaliyaan, Yuukireen fi kan kana fakkaatan ummata Falastiin dhabamsiisuuf Israa'el cinaa kan dhaabbatan ta'uu ibsanii jiranii. Libaanoos Filistiin cinaa dhaabbachuu qofa osoo hin taane gama Hizboollaan raadara Israa'el barbadeessuudhaan deeggarsa isii gochaan agarsiiftee jirti. Iraan gama isiitiin Israa'el yoo lola kana hin dhaabne ta'e Filistiin hanga gargaartu ta'uu fi dhumaatii guddoo kan isii mudatu ta'uu ibsitee jirti. Turki, Saawud Arabiyaa, Raashiyaa, Masrii fi Qatar lolli dhaabbatee gara haasawaatti akka dhufan gaafachaatii jiru. Haa ta'u malee lolli hanga ammaatti itti fufee jira. Gaazatti lammiileen Falastiin 123 ol buqqa'anii jiranii. Iraan haleellaa Hamaas raawwatte keessatti harka akka hin qabne ibsitee jirti. Israa'el Libaanoos irratti meeshaa waraanaa gurguddaa gaggeessitee jirti. Israa'el haleellaa haloo bahuu Hamaas irratti raawwatame gidduutti jiraattonni Gaazaa akka baqatan dirqisiistee jirti. Muummichi ministeeraa Beniyaamin Netanyaahuu guyyaa gurraacha jedhee waamuu kanaaf deebii kennuudhaan hidhattoota Falastiin irratti haloo bahiinsa hamaa akka raawwatan akeekkachiisanii jiru. Masrii keessatti turistoonni Israa'el 2 rasaasan ajjeefamanii jiru. Gareen hidhattoota Falastiin Hamaas osoo hin eegin rookeettii 2,000 ol Israa'el irratti dhukaase. Haleellaa kanaan namoonni 250 kan ajjeefame yoo ta'u lammiileen Israa'el hedduun booji'amanii jiran. Israa'el deebii kennuudhaan haleellaa qilleensa wal duraa duubaan Gaazaa irratti raawwattee lubbuun namoota 230 ol darbeera. Israa'el tajaajila bu'uuraa kanneen akka humna ibsaa, bishaan, boba'aa nyaataa fi kanneen kana fakkaatan Gaazaa irraa kuttee jirti. Hidhattoonni Hamaas akka jedhanitti lola cimaan Israa'el keessatti gaggeeffamaa jira jedhan. Oduu gama biraatiin sirna baniinsa mana maree jahaffaa bara hojii sadaffaa gaggeeffame irratti argamuun walgahii manneen marii miseensota mana marii
mana marii bakka bu'oota uummataa fi mana marii federeeshinii waloon hirmaatan irratti argamuun karoora mootummaa bara 2016 kan dhiyeessan pirezidaantiin federaal dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa Sahala Warq Zawudee siyaasni biyya keenya siyaasa sababa irratti hundaa'ee fi seenessa qeenxee irraa gara seenessaa hammataa ta'ee seenessa biyyaalessaa fi dhugaa waloo sabdaneessummaan keessatti dagaagu akka ta'uuf mootummaan ni hojjeta jedhan. Nageenya mirkaneessuun nageenya lammiilee dhugoomsuuf mootummaan rakkoowwan jiran karaa marii fi araaraan furuuf xiyyeeffannoon ni hojjeta jedhan. Qaamonni hundis rakkoo qaban karaa nagaa fi marii qofaan akka hiikamuuf of qopheessuu qabu jedhan. Marii fi araara biyyoolessa rakkoowwan walxaxaa akka biyyattiitti qabnu hiikuuf kan nu fayyadu waan ta'eef hundumti keenya irratti hirmaachuun milkeessuu qabna jedhan. Qaamota humna akka filannoo isa duraatti fudhachuun nageenya biyyaa fi uummata booressuun irratti mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf kan hojjetu ta'us himanii jiru. Mootummaan bara kana qabsoo farra malaammaltummaa eegalee jiru cimsee kan itti fufu yoo ta'u uummannis eeruuwwan yakka malaammaltummaa ergaa kennuun tumsaa barame taasisu akka taasisu waamicha dhiyeessanii jiru. Akka biyyattii keenya tajaajila si'eessuu fi itti quufiinsa uummataa dabaluuf mootummaan yeroo kamiyyuu caalaa kan hojjetu ta'a jedhan. Qaala'insa jireenyaa gatii isaa to'achuuf mootummaan oomisha guddisuu fi sirna daldala haqa qabeessa ta'e diriirsuu kan hojjetu ta'uun ibsamee jira. Hariiroon ala keenyas dantaa biyya keenyaa kan kabachiisu biyya keenyaaf diina kan hir'isu fira kan baay'isu akka ta'u hojiin eegalame jajjabaatee kan itti fuftaa jiran. Odeeffannoo xumuraatiin bu'aan qormaata biyyoolessa kutaa 12ffaa bara barnoota 2015 ifoomee jira. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa ibsa kennaniin barattoota 845 qormaata kutaa 12ffaa fudhatan keessaa barattoonni 27,267 qofti qabxii dhibbantaa 50 fi isaa ol galmeessan jedhan. Kunis barattoota waliigalaa keessaa dhibbantaa 3.2 qofa kan hammatudha jedhan. Manneen barnoota barattoota qormaata dhiyeessan 3,000 tokkoof jaha keessaa 1,326 barataa tokkollee dabarsuu akka hin dandeenye ibsanii jiru. Akkasumas bu'aa olaanaa barana damee saayinsii uumaatiin galmaa'ee qabxii 700 keessaa 649, saayinsii hawaasummaatiin ammoo qabxii 600 keessaa 533 ta'uu himaniiru. Sagantaan reemidiyaalii baranas itti fufa jedhan. Barattoonni qabxii isaanii boruu ganama sa'aatii 12 irraa eegalee toora intarneetii fi karaa ergaa gabaabatiin ilaaluu akka danda'anis himanii jiru. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota odeeffannoo namaaf qabadhee dhufe kana fakkaataa hanga odeeffannoo birootiin walitti deebinutti gamanumaan turtii gaarii.